Gannoo ijoollee kennaaf jechuudha warroonni afaan Oromoo dhaggeeffachuu dandeessan hundumti keessan viidiyoo kee kana copy link share yeroo baay'ee naa godha namoota baay'ee bira akka ga'u akka isaanis irraa ofittisan naaf taasisaa please obboleewwan koo yeroo jalqabaatiif isin kadhadhe torban darbe keessa maaltu nu mudate anaaf abbaa manaa koo mucayyoon takka biyya Saudi irraa mucayyoo asin na beektu takkarraan jaarsa koo irratti birrii ergachuun barbaada jettee mucayyoo san haasofsiifti. Gaafa inni mucayyoo tana irraan baratu mucattiin kuni waan ishii san beektutti fakkaata. Maal jetti riyaalli Suudii kun gara Kuwait dhaqee yoo Itoophiyaa deeme gatiinsaa dabalaadha. Soo sirraan ergachuu barbaada na erguu dandeessaa jettee gaafatti. Innis immoo waan mucayyoo san irraan itti dhuftee fi okeen jedheen. Innaa hayyee okee rakkoon qabu jedheen. Amma baxxaqaa kan koo fuudhee ergaaf birrii irratti galchituuf mucayyoon kun gaafuma dhuftu maatiin koo na jalaa dhukkubsatanii daruurii barbaada maallaqaa jechaanii turte. Innis immoo okee rakkoon qabu jedhanii ture birrii galchiti rakkoon qabu siifan galchaa jedheen yoo asii kasiif gaarii ta'u taate. Amma yeroo inni kana jedhutti ishiin maal gooti baxxaqaa kee kana fuutee bariisuma guyyaa sanii birrii irratti galcheera jettee risiitiin of ergiti footoo kaaste. Risiitii irraa guyyaanis guyyuma san qarshiinis hammuma isiin jette 4,000 riyaala Suudii 4,000 ture. Deebi'ee mootu wanni hundi isaa feekii takkan fakkaatu baankii beetima kama dhaqamee galeeru fakkaata. Achi booddee immoo amma halkan kanatti gatteettee maatiin koo na jalaa du'uufi maaloo wannuma harkaa qabdu naaf galchi kaafe immoo booddee naaf galchitaa jettiin mucayyoon kun. Nuti ammoo birrii kana dhandhee waan hin laalleef risiitiin dhugaadha nu bira dhufeera. Otoo nama garii taate amaneetuma birrii ofii kiisii baasee illeen ergaaf. Akka isin itti kadhattu dhugaan isiniin jedha. Sagaleen isiis jira, waa hundi isiis jira jechuudha. Akka isin itti kadhattu jeesti akka namni jalaa dhibamee du'ee rakkina wayii hamaa keessa seenanii haati koo na jalaa du'aarti maaloo obboleessa koo haadhan qabdu haadha keetiif yaaddu bakka wanni isin hin jenne jiru jechuudha. Birrii dhuma harkaa qabdu naaf galchi kaan booda naaf galchi ta'e. Anamma jaarsa kiyyaanin haga birrii dhandhee ilaallutti abadan hin galchu eega isin haati isii akkanatti jalaa dhukkubsattu taate eega haadha ofiitiif kan yaaddu taate maaliif tirfii sanuu irra barbaaddi maaliif Saudii irra qaxxitaa garas galchuu diddeen jedheen. So ani mustahil laali malee hin galchuu jedheen abbaa manaa kootiin gana guyyaa Jumaa torbaan kaleessaa jechuudha baankii beetii deemnee yoo laalanii wanti hundi isaa sirriidha koodiin tokko hir'ateera nuun jedhan. Akkami koodiin tokko hir'atee dhaabadhee karakkara baankii asabaa meesin sinigalee edaa wantichi feekiidha. Innaa paartituu isiniif itti fuufaa deebi'ee immoo sagalee isiis waan hundumayyuu isiniif kaa of eeggannoo cimaa godha obboleewwan.